Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuhu. Ashamaa harka fuunee hordoftoota YouTube Halaal Foodii akkam jirtu nagaa keessanii an nagaadha alhamdulillah. Har'a waan tokko isinii qabadhee dhufee jira. Foon lukkuu bargariidhaaf yookaan saanduuchii akkamitti akka itti fayyadamuu dandeettan haala laafaadhaan mana keenyatti akkamitti akka dalagachuu dandeenyu isa isiniif qabadhee dhufee jira. Sanduuqa garuu warri maatii naaf hin ta'in subscribe like gochuudhaan maatii naaf ta'aa isiniin jedha. Deebi'ee dhufeetiin jira. Maal akka nu barbaachisu isin agarsiisaa. Foon lukkuu kadaakame qimamii manaa qabdanitti godhachuu dandeettu. Ani akka dirqamaatitti qimamii itti godhaa jiru kana hundayyuu itti godhadhaa isiniin hin jedhu. Yaa qimamii manaa qabdanitti godhachuu dandeettu. Akka dirqamaatitti an qimamiin itti godhadhaa isiniin jedhu qullubbii adii fi zanjabila. Inni dirqama keessaa hafuun qabu garuu akkuma argaa jirtan qimamii walitti daakamee qimamii hedduu of keessaa qabu all spice itti godhadhee akkasuma barbareellee xiqqootti godhee firashii baalkooriindarii kanallee itti godhadha. Dhadhaa manatti qophaa'e maankiyaa tokko as biratti zanjabilaa fi qullubbii walitti tumameetiin jedhetti godhadhee dirqama akka dirqamaatitti itti fayyadamaa isiniin jedha. Lukkuun haalaan akka dhadhaa ta'ee jira inni haalaan kadaakame. Shunkurtii xiqqaa isaa cuunfee bishaan keessaa cuunfeetti eda'ee bishaan yoo qabaatan jalaa balleessaa harkumaan keessaa cuunfitanii itti gootan. Amma sa'aatii tokkoof firiijii keessa tursiisaa akkanumatti hafuurri qimamii akka seenuuf. Agasii garuu waraqaa daabboo ittiin dalagan kan zayitii irra dibadhee muree qopheessaa. Akkanan mummuradhee qopheessaa. Waraqanni kun kana barbaachisu kan irraa hojjedhee kan irraa kaafee firiija keessa ittiin kaayuudhaaf. Walumaan laallaa akkamitti akka godhu. Kana hordoftoota koo sa'a tokko booda qimamiidhaan wal nyaatee keessa turee ittiin dhufee jira. Kanoo akka argaa jirtan akkanatti kubbaa xiqqaa fakkeessee maree ani as keessatti amma chiizii gochuu barbaada. Mozoreellaa chiizii keessa kaa'adha. Hundayyuu miti isa irraa qofa haga barbaadu irraa keessa kaa'adheetiin godha. Isin yoo fedhin chiizii kana warri hin jaallanne yoo jiraattan isatti godhuu dhabuun mirga keessani. Amma waraqatuma firiija keessa kaa'achuun hedu san isumaan baxxeessaa isuma keessa irra godhe. Akka saanduuchiidhaaf nu ta'utti jechaadha. Maktafiyaa yoo itti qaqqabdan inni ufumaan bootaa ofii qabata. Akkana goggodhaatiin hunda isaatu iyyuu sirreeffadha. Amma cinaadhaan akkana godha. Cinaadhaan immoo xabbasuu eegalaa jechaadha. Hojii isaa itti eegala. Kana hordoftoota koo maxabashaa irratti zayitii godhee zayitii akkuma argaa jirtan itti hin baay'isne. Lukkuun immoo ibiddarra wayita keettanii jettan hin addaataa. Bareeda ta'a. Isin haguma barbaadaniin yoo guddisuullee barbaadan guddistanii garuu saanduuchiidhaaf bargariidhaaf saayiziin kun bareeda jedhee yaada. Akkana godhaa haga barbaadan
baay'istanii xiqqeessitanii hojjechuu dandeettanii baay'ee laafaadha. Zayitii isootti hin baay'isin yoo xabbasame hedduu bareedaadha. Zayitiitti baay'istanii immoo yoo xabbastan maal akka inni fakkaatu waliin ilaalla, walumaan xabbasnee ilaalla. Kana yoo xabbasamu akkanatti bareedaa. Firiija keessallee kaa'achuu dandeettanii kan dalaginii firiija keessa yoo keettan immoo ji'a tokko haga bulii 15 illee akkas fayyadamuu dandeettu. Nama takka rakkoon qabu baradoo keessa ta'uu qaba. Zayitiidhaan xabbasnee ilaallame. Bargarii keessallee yoo ta'u kinoo kana fakkaata. Hedduu viidiyoo gabaabsaatiin isin agarsiisa. Zayitiidhaan yoo xabbasan bifti isaallee hin gurraacha. Kaawwalaa turre caalaa bareeda jedhee yaada. Ruuzaan garuu kun hedduu namatti tola. Akkana gootanii hordoftoota YouTube chaanaal kootii warri subscribe naaf gootan hedduu galatoomaa, warri naaf hin godhin subscribe, like, share gochuun dagatinaa. Hanga viidiyoo biraatiin walitti deebinuun nagaan naaf turaa isiniin.